يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة توتا كاتبني هندجني لجني بكنس قالوا أكافي بكتو جنو تسيمونو مجسوري ده والرا أدن قداني يا دا والبرجل كم جبتو نقالا دعوة توتا والواما والإدامة بوبان كني نجيان دبي أقدر بوبان برنا راجي كبا بوبان برنا راجي نيكابو كيسا إني جل كبا راجي نوف كيسا بوبان برنا راجي نوف كيسا كبو مالي دبي bakka ofii fedhanii bakka akka ofii yaadanii miti akka rabbi yaade qofatu ta'a yeroo baay'ee kanaaf bobbaan keenya garuu nagaangalee waan jedhamu keessa jiranii bobbaan keenya nagaangalee asoota isinoota akkaan jenne har'a eessaa fidattanii ni seeru bobbaan keenya inni jalqabaa makiinaa keenya karaa irratti kufee ka'e hayyee kufee ka'e namni nagaadhaan bahe bobbaan lammaffaa immoo lafatu itti jarra himatanu bobbaa silaa bakki wanti nuyi muudhuufnee fi wanti nuyi maa jirru adda seensa keenya malee seensa keenya itti deebinee naasofnuudhaaf lafatu akka nama yaajuujiin maajuujiin bira dhaqaa jiru garanaan itti danqaramee dhaqaan jennaan samii dhakaan roobaa ture dhakaatu roobaa ture samiidhaatu hin ta'in gaara gubbaadha dhakaan itti roobaa ture karaatti cufee namni gas gaarii hin beeku balee gas gaar bakka jedhamu namni beeku gaara jawwee jedhamu hin beeka gaara jawwee kana ani nagarre nan dhagaye malee kun quban qabu gaarri kuni roobni xiqqoo siitis dhimbaa jennaan achumaan hiikkatee karaa cufa karaa biraa dhaquutti karaan hin jiru hafuutti dudduubban deebitanu fuuldura deemtanu kana keessa baga rabbi sin baase bobbaan keenya nagaan galee jechuudhaafi kan biraa sikkomandoo goobaan galachoo jedhanii baga baalli hidhattan Bali, mali binansi komando bakka itti nula qabani akkuma warri baha birmanna afranqallo hedduu kabarnu godhan birmanna afranqallo hedduu kabarnu godhan warri baha namoonni naannoo sanaa jechuudha horteen gandaa horteen biyyaa hedduu kabarnu godhani baay'ee bakka baay'ee nu dhaqqabani waan silaa nuti yaa rabbi kana eessaa dandeenye hojjennaa laataa ati jennu waan silaa immoo mootummaan hojjechuutti mootummaan ofiisaatiif akkanatti jiru akka kanatti jira akkamitti jira argaa jirta maalan gaafa dare karuma itti nu dhaqqabu hin qabu rabbuma nu dhaqqabe ammoo hawaasa keenya sikkomandoo dura afranqalloo dura warra itti birmate dura hundi keessa warri bakka jirtanutti galatoomaa ulfaadha hawaasa keenya kabajamaa ummata gaafa rakkinaa walii birmatu ummata gaafa rakkinaa walitti dirmatu ummata rakkoo walii ilaalatu qabaachuu dhumti kun bar isa rabbiin galateeffannee finnu miti amma galanni kan jalqabaa hawaasa rakkoo walii birmati yeroo afranqalloo jennu afranqalloo qofaa miti kan afranqalloodhaaf rahmata godhe yookaanis deemate yeroo sikkomandoo jennu sikkomandoo qofaa miti kan rahmata godhe walii birmate kanneen keessaa leeqaa jira shanangibee jira bakka adda addaa jira ijoollee rakkataa dhiphataa naannoo walloo jira akkuma beekamu akka walloo akkanatti jiraachuudhuma wajjiniin anjiraan jechuu qofittiin silaa gatii kaffaluufii qabna jirra jechuu wallootiif silaa yeroo addaa gatii kaffaluu qabna sun garuu isin immoo ammallee jirti kana hundayyuu jiraatti as geessisichi waa taate naman jechisiisu waa qalbiin bagaa dhageessanii hundi keessanuu wanni nuti jechuu barbaannu ni jalqabaa bobbaan keenya sikkomandoo eessatti ergame hammamiin ergame inni waan jarri kanaan dura afranqallootti nutti ergate irraa jalqabee amma immoo ammas afranqallootu kaba maali sikkomandootu kabar godhe bobbaan kun eessa jedhu Sofiyaani isinitti himu abbaatti ta'ee imaamatti sikkomandoo USA jedhi kallattiidhaan USA nan wallaale maa sikkomandoo innaanii ani achitti USA tiin qoodduufi bar sikkomandoo jechuu koo naa wayya isinuma biyyaattu asa hodhu warra UKtu jira miti lak isa sin barbaadu isa UK sin barbaadu isa Saudi sin barbaadu isa Kuwait isa UK isa USA isa essa sin barbaadu sikkomandoo jennaan galfadhee mi gandatti abbaa argatee miti abbuma sana of biraa ofitti affidadhu malee hin bareedu kanaafan USA taatee fi miti inni sirraa mata gooti maal fuutee deemtee imaamatti ta'ee fuudhee deeme abbaan miilaa isa miiltoon abbaa miilaa miiltoon bobbaa miiltoon yookaanis immoo imalaa
Sufyaanii isarraa waan barbaachisaa ta'e dhageessa. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجالة أستاذني دبتي جروان تأي في الردبي ناسو أكما ريف الردبي جلبتي أستاذتي ما جرتي وأني كلبتي الآن سي كوماندو USA جلبتو نانو والدرغمان كيوكي جروس eenyuun bakka bu'ee dorgomeedha kan gogaa fi eenyuun si komandoon bakka bu'u si komandoon dorgoma amma maal godhu mee warri UK ergeeti UK dhan jedhee erga UK dha warra UK ti warri Austraaliyaa illee nu si komandoo Austraaliyaa fakkeenya tokko qofa si kaasa Austraaliyaa magaalaa muraasa lama keessa warri jiru nama muraasa nama 20 ta'anii asiin dura gargaarsa godhantu ture si komando Australia jenne dabarsine nu si komando Australia mo warri Melbourne injiru nama kuma tokko fi dibba sadi kophaatti jira mosun hamlensi jabeessa bakka hamlensi jabeessa kastaanaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa lola badrii deemuudhaa jedhamu warri Madiinaa ansaarri kophaatti kaate dhaadatte nuti ansaaraa bar yooti baharitti galaa jette baharitti sii galla sirraa nafnu bar nuti ansaara nu beeki mal jennaani warri Awsiis warri Khazrajis kopha kophaatti Khazrajii bar dorgommiin akkana addaan jalqabne tokko lammaffaa immoo hattaa caalbaasii yeroo soddoo jetee jira bar nama kana narraa bitu gaafa namicha wanta jedhamee waamamu sana gaafa meeshaa isaa gurguruuf sana rasuulli caalbaasii akkanaa wanna akkasiin jiru qofaa miti hattaa rasuulli deemsa tokko deemsa yeroo biraa hin ayyamamne kan yeroo dorgommii ayyamamtu jirti. Abbaa Dujaanaan amaamaa diimaa marata yeroo lola seenu. Abbaa Dujaanaan amaamaa diimaa marataayyi seefii asirra kaayyatee harka kiisii kaayyatee deemsa takkaa takkitii biyyi hin jirre takkaa lafarra hin jirre tokko deeme. Amama marate hamman ni ga'u moojiga namni ga ila amma namni akka kooti akka saayoon ta'e jedheen fokkisaa beeta arraageessuma gogaarra deemtu fakkaate arraageessi yeroo lafa deemtu arraageessi yeroo deemtu fokkifti silamoo arraageessi bareeddi miti jaldeessi moo yeroo ilaaltu hin fokkisaa yeroo deemu hin bareeda arraageessi moo yeroo ilaaltu hin bareeddi yeroo deemtu fokkifti akkasii galee uumaadha deemsa jaldeessaa kan arraageessaa moo bareeda kenni deemsa moo qabdu hin fokkifti Abbaa Dujaanaan akkana jedhee akka kisii kaayyateeti akkana jedhee akka kisii kaayyatee deemnaan rasuulli alayhi salaatu wasalaam ilaalanii deemsi akkanaa yeroo biraa fokkifti addamu nu barbaachifti timu biyaasaa kee kanaaf hawaasa si komandoo USA jennee wanni baasnuuf isa kanaaf kallattiidhaan immoo akkuma akkana jedhanillee barbaadan maaliif jennaan hawaasni walgahee waa namatti kenne kun abbaatti kenne sani achirraa afaan jaraarraa hin dhageenye jedhee gaafii akka hin gaafanne boru ganama. Dhaamsa dabarsuufis barbaadu irra caalaan isaanii akkana waan ta'eef birrii miliyoona 4 fi 500,000 fi birrii 30 taate akkas taate akkas erganii. Birrii miliyoona 4 fi 500,000 alaa kulli haal. Inni kun isa bobbaasa kami? Kan amma deemne. Bobbaa argeerra naa bobbaa kaan argeetti deebi'a. Hayyee. Kana gabaasee fi itti deebi'a. Hayyee. Jechuun isatti dura dhaqee fani. Bareeda. Kan harargeetu ta'ini bobbaasii komandoo harargeetu nu ergate. Harargeetu nu ergate suni akkuma jirutti ta'e gabaasnee fi itti deebi'a. Tole tole. Maaliif kallattiidhaan 4 fi walakkaa kana USA qofatti erge. Kan harargeessi komandoo guututti erge. Kan amma ergame kan immoo si komandoo USA kophaatti erge. Adda baanii jechaadha. Akkuma si komandootti kan ergame harargee geessineen alatti USA jedhaati. Tole. Nu deessa jedhanii. Haa ta'u bareeda. Birrii miliyoona 4 fi walakkaa erganii. Hayyee. Qorannoo geggeessine. Hayyee. Qorannoo nu geggeessine bakka 3 irratti geggeessine. Tole. Bakka 3 geggeessine. Bakka jabduu jechuudha. Bakka irra jabduu jecha. Tole. Tokko bakka rakkoon namtolchee jiru. Tole. Bakka lolli jiru. Geessuun illee ni hammaatti. Geessuun illee hammaattu. Lammaffaan immoo bakka dagatame irraanfatame. Tole. Kan namni quba hin qabne. Tole. Sadaffaan kama hawaasni quba qabu ka garuu gargaarsi hin gahin. Gargaarsi hin gahin. Kana sadii fudhannee sadii kana addaan baasnee hawaasni bal'aa. Hawaasa bal'aa kana guutuu nyaachisuu hin dandeenye. Nyaanni nu qabannee deemne kan nama 5,000 fi 128. 5,000 maatii. Maatii 5,000. Maatii 5,000. 100
digdamii maatii 5,000 jechuun egaa nama tokko jala nama 10tu jira, nama tokko jala nama 10 wayii jira, 8 jira, 4 jira, 2 jira akkas. Fakkeenyaaf kallee gurbaa oguu deemnu Eeyyee. maatii 1,083 83 sirri. laakiin waliigalatti 8,300 hawaasni achi jiru. Ammas immoo riizarfii fuunee fi deemne. Deemne nu. Dhibbaa afur caalchifnee rakkataadhaan nu gu'aa jennee akkan. Nu kafinne 1,670. Akkan. Haa ta'u malee maatiin achi jiru 1,083 abbaan warra. Akkan. Aayilaan maatiin immoo nama 8,300 ture. Akkana kunu. Kan amma deemne kan maddatti ergine madda walaabutti maddumatti kan ergine karaa shaamiinii fa'aan jechaan akkuma warri isin bira jiru dhaamsa nu kennee sheekotallee nu eeranii nama wajjin deemnullee sikoomandoon achi jiran kun nu eeranii jara nu eeran sanillee fudhanne istaafii kennallee fudhanne kan ergine nyaata nama 1,760 tole maddatti ergine tole nama 1,760 kan ta'u immoo gurraadhaan walitti ergine. Isa sheekadiiriin fa'aa wajjin ergine. Ammas hanga ammaatu bobbaan isaanii hin galle. Karaa jirti fagoodha waan ta'eef. Bakki illee fagoo qofaallee miti. Konkolaataan hin deemu tole hin jedhu. Hin jedhu naannoo lolaan deemu. Naannoo lolaattu jira rakkoo jira hin deemu. Ijoollee naannoo barbaadatanii warra qaamaan achi geessu barbaadanii gatii kafalaa jedhanii akkasitti deematanii hanga ammaatti dabarsaa jiranii. Bobbaan sadaffaan kan nu deemne jecha. Kuni jaarraadha. Aanaa jaarraa gololcha. Gololcha deemnee gololcha keessaa immoo bakka goofaa jedhan deemne. Naannoo san bakka afurtu beela qaba. Maattuur jedhaniini. Malkaa bal'oo jedhaniini. Goofaa jedhaniini. Kaafraffaa dagadhee. Bakka afurtu beela qaba. Nuti amma nama 1,760 kan qabannee deemne isii bakka amma goofaa jedhaniin kana deemne. Deemsa keenya irratti waa lama itti gammanne waa lamallee itti mudanne. Tokkoffaa hongeettu bu'ee deemaa jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hongeettu bu'ee jennee osoo iyyuu rooba akka asirraa deemne hanga gammoojjii dakaatti rooba. Guyyaa isin kaatan. Isin eegaa jiraa maali gaa? Hin rooba. Maa amma sadii binu yoo waan kana ta'e. Amma roobni rooba. Rooba roobu kana keessatti dhaqee konkolaataan akkuma argitan laayivii irraa argame sanitti halkaniin ba'ee waan dhufnu konkolaataan keessa galee dalgatti ciisee jira. Ba'aa baate. Ba'aa baate. Ayyee. Kuntaala 220 baatee ciise. Tole. Ka ol deemus deemuu hin danda'u. Ka asii gabbuus namni bu'uu hin danda'u. Karaan tokkichuma kana jira. Allahu akbar. Karaa kana jidduutti ciise. Tole. Konkolaataa ciise kana kaasuudhaafi eenyu yaaluu hin danda'u. Eenyu namni karatti bu'ee miilaan bira darba. Sababa konkolaataa kennaatiin gabaa jira. Sa'a tokko miilaan deemsisa. Hawwotiin warri miila rakkoo qabu, qaama hir'ina qabu, warri ijaan hin argine laayivii irra dabarsinee ture. Kun hundi achitti gadi buusanii karaan deemu hin jiru. Kasaraa qabatee dhaabbata. Karaan asiin ol ba'anii hin jiru, kaachi gad deebi'anii hin jiru. Tokkittiisan. Tokkittiisan. Isaayyuu karaan biyya keenya duuda bofaatti tokkitti malee jiru. Isii malee hin jirtu. Hin jiru. Isiin badde. Alaa kullee sa'a dheeraa turre. Bulchiinsi naannoo sanii aanaa gololchaa bakka chaayinaan jirtutti kaampitti bilbilee chaayinaa karaa hojjettutti nu bilbilee konkolaataa sadii moo akkana garagantii nu ajajee dhagaa fidanii doozara fidanii afanii konkolaataa kaanitti hidhanii doozarri suni konkolaataa lafaa kaasee karaatti deebisee akkasitti nu geeggeesse inni isa jalqabaati. Galatoomi bulchiinsa naannoo gololchaa. Kanarratti nuti qaamaan illee hin argine. Yeroo argannee isa dubbisne. Ogguu deebitan nu dubbisaan hin jedhee hin dubbisne ulfaadhuu galatoomi. Hawaasnis waliin galatooma. Hundi isaanii galatoomi. San keessatti konkolaataa 3 dhagaa ajajee. Gargaarsa keessaa inni qooda qaba. Qooda qaba. Kana hunda dalagee namallee ka karaa dhaabbate. Warra karaan itti cufame hunda daqiiqaa walakkaa wagguu ta'u konkolaataan dhufe sanbooda haga sa'a tokko haga sa'a lamaatti qulqulleessanii achirraa nu geeggeessan. Sanbooda kaanee dhaqne.
hawaasni keenya miidhamaadha. Baay'ee Eh. miidhamaadha. Neetworkiin hin jiru. Gadi bu'anii hin jiru. Injir. Namni argellee hin jiru. Injir. Gargaarsi asiin dura dhaqellee hin jiru. Injir. In dhaqnee ilaallee gargaarsa bakka sadiitti qoodamee naannoo irraa qabalee adda addaa irraa walitti qabanii araddaan baay'ee walitti qabamee gooxiitti deebisanii akkasii qoodanii. Alaa kulli haal mashaayikni baay'ee jira, warri majlisaa jira, poolisiin jira, bulchiinsi jira. Gololcharraa ka'anii nu duuka dhufatan. Ajajanii jecha. Tole. Makiinaa kennanii fi warra majlisaatillee kennanii bulchiinsaa fi warri majlisaas sheekonnis akka arginetti jecha baay'ee gaarii jiru. Waliin jiranii. Waliin jiran. Jee kana dubbii. Tokkoffaa makiinaan warri Nu ennuma waliin isin agarre gammannaa dhumaa fi ayyee. makiinaan sheekonni ittiin dhufani ka magaalaati ka bulchiinsaati. Aaya. Poolisii makiinaa tokko kennanii Ayyee. sunis bulchiinsatti ajaje. Ayyee. So konkolaataa sadii qabna jecha konkolaataa Ayyee. bakkasitti dhaqnee geessine Eh. achi hawaasa kennaa kenninee baanee san booda deebiidhaaf sa'a dheeraa waan ta'eef sa'a 7-8 waan ta'eef karaan isin baasu kanaan hin jedhan. Aaya. Kanaa dhiyoo. Tokko kamachaaratti galu Tole. sa'a ja'a deemee Eh. tokko immoo kaachirraa deemee baalee gasgaar keessa bahee Eh. itayyatti galee adaamatti galu. Eh. Kanaafuu karaan asiin jira kanaan hin jiraan hin jedhan. Nuufis bareedaadha. Eh. Biyyas achumaan daawwanna. Eh. Dhiyoodhasi. Dhiyoodhasi. Eh. Uf duuba deebinee baaleroo meggallee baaleroo mellaachi guyyaa biraa ajajnee achirraa finfinneetti galuurraa ayyee karaa kan nu baasaa jennee Sheekh Umariin qabannee Tole. itti gaafatamaa majlisaa Tole. deemnu. Tole. Hogguu deemnu waabeen baalee keessaa baatee. Gaarri kun gaara jawwee jedhama namni sodaatu. Yoo jiraate isin keessa karaa kanan deemnu nun jedhan. Lakki maal sodaanna wanni sodaannu hin jiru jennaan doo. Namni qilee yoo laale sodaatu isin keessa jira jennaan nama takka rakkoon hin jiru jennu. Qilee hin sodaannu jettanii. Aaya. Maal namni qilee keessa taa'e qilee sodaatu. Amma sa'aan kun sa'a meeqa si fakkaata? Eeyyee. Sa'a 10. Eeyyee. Karaa sa'a 10 ogguun achi jalqabu wayinu deemu. Aaya guyyaa asrii. Guyyaa asii. Ayyee. Hawaasa nutti halkanaa jenneeni qonnee biraa kaane. Tole po. In deemnee waabeen dhufnee gaara jawwee jedhan immoo kana nun jedhani ayyee jennee gaara seennee gaarri dhaabbataadha. Istidiraayaa hin qabu darajaa hin qabu. Inuma dhaabbata akkanuma dhaabbata akka waan Girgiddaan. akkanuma dhaabbata gamoo fakkaata. Tole. Bakki tokko walitti hin jiru. Tole. Qaawwa qaba akkanumatti argisiisa gubbarraa haga jalatti jecha. Eeshi. San booda deemaa nun jedhani. Tole. Roobni kuni akka nu karaa sanirra deemnee inuma rooba. Tole. Nummoo gammachuu qabna rooba kanatti. Baga roobee fi amata sadii booda. loontuyyuu deebi'aa margatu margaa. Amma nuti jiran torbaan tokko qajeelan nu roobnaani. Eh. San booda rakkoon ta'e hin hiikkatti nu jedhan. Tole. Torbaan tokko qofa yoo roobe. Tole. Ayyee jenne nu mirkaana jirraa du'aayii godhaa deemnaa karaa laalaa deemnaa osuma jennu namni tokko nu dhufeeti. Yoo gaarri kun jige isinuun deebitanii deemaa nu jedhu. Maa injigan jedhuu ishii. Maal inni jennaan deema yoo jige. Inni nuun jiga. Isinuun deebitanii. Garam jiga gaarri jennaan deema bakka nu jedhu. In deemne ogguu achi deemne jennu dhagaatti dhufu. Dhaguma karaa irra lafa tattaa'utti dhufu. Dhagaa kana irraa gadi buunee guuranne. Tole. Jennaan achuma deemne ammas jennaan dafnee keessaa baanu gaarri hin jigaa nun jedhe ishee. Garam jiga jennaan achumarraa jigaa nun jedhu. Eessa dhaqa? Asirraa laal asii yoo dhagaa gadi darbee qaba. Asii gad darbee daqiiqaa 4tti lafa ga'ee. Asirraa daqiiqaa 4tti. Ayyee gaarri akkana dhaabbata hin deemne oolu bira akkana ol tarree gaara geennu. Dhagaan karaan ka makiinaa gagga'u kan akkana ta'a. Dhagaan gurguddaan jigee jira. Ayyee uf duuba garagalaa jennu immoo duubaan jige. Duubas deemuu hin dandeettu. Yaa juujuma hin taatani gaa. Duras deemuu hin dandeettu. Isinumti yaa juujii hin Tokko taatani. jedhe. Tole po. Atis deemuu hin dandeettu. Dudduuba ittiin Gara deebitu. naan qileedha. Garri deemamu hin jiru. Garam deemta. Gara naan qilee. Gara naan gaara jigu. Qileen immoo waan ijaan akkanatti gadi laaltuu miti. Ijuma keetiin nuun laaltu dandeette. Yoonuma laaltee iyyuu dhagaa gaaraa dhufu eessatti argita. Isa ofirraa eegda. Eeshi. Usaaman makiina harkaa qaba. Duuba dheessa. Yoo inni gadi fiigu achi itti gad deemu. Eeshi. Yoo inni as fiigu asii itti deemu. Jidduma nu deemnu san qofa jira carraan. Aad suni warri zamana hud suni warri asiin dura innahum qawman jabbaarii rabbiin jedheen sun torba kaasan jenne dhagaa asii irratti dheeratuuf
namni yoo rakkatee fi yoo dinqame warrummaan bobboodee magaalaa dhufe kuni harkoo dachaafatee seenaa. harka dachaafatee miti malee hin danda'uun hin jiru. hin dandeenyaa malee. Amma dubbuuti. Tole. Alaa kullee haal masootiin irratti caccabsee makiinaa makiinaan jira caccabaa duwwaadha. Aya. Makiinaatu xiqqoo wayyaa qaba humna qabdi. Laal yoo kilaaksii gootallee garri hin diigama sagaleen barbaada. Sagaleen hin jaallatu. Hin jaallatu. Maaliif biyyeen qabatee ta'a. Roobni tokkotti itti bu'ee jennaan biyyeen jalaa kaati dhagaan hin deemu. Tokko lammaffaa konkolaataa goommaan ati ooftu kana yoo asii sochooste hin socho'a garri jala. Konkolaataan sochoosu hin ta'u kana hundaan beeynu kanu. Maaliin deemaa turan jarri achi? Jarri moo? Yeroo bonaa qofa deeman. Yeroo bonaa qofa deeman. Gannan deeman. Roobni immoo hin jiru kana. Achi roobni hin jiru. Gammoojjiidha. Gammoojjiidha. Wanni deemneef hongeemi. Alaa kullee haal dhagaa san guuraa oollee san booda makiinaan dhiibne dhagaa. Haga caccabsu makiinaatti qajeelchine dhagaa guguddaa makiinaadhaan. Dhaabnee makiinaa nuuf jala kaan irra deema. Alaa kullee haal makiinaa nuusa deebifne akka taate. Makiinaan bitsii taatee dhufte qaba. Bitsii taatee dhufte baraadoo 2020 irraa waan cirannee finnee. Ammaa fi bidaniitu. Dhumarra wagguu deemnee bakka tokko kennu. Makiinaa lama dhagaan qabu guddaan kun karaa akkanuma jidduu ta'a. Bakki dabarsuu danda'u ispookii yoo cuftee qofa jidduu ba'uu dandeetti. Ispookii yoo lamii akkana deebistee miilliin akkanatti. Isii keessa baanee alaa kullee haal achi baanee halkan deemaa bullee dhufnee. Achis uummatuma keenya jira. Hin jira. Biyya muumichuma biyya kanaa bulchaa jechuun Itoophiyaadhuma bulchaa mootummaa. Bareedduu. Daawwattoota keenya kabajamoo ulfaadhaa galatooma sa'aatii dheeraa akka isin hin qabnes akka nus hin qabne isin beeytanii jechuun mootummaan beekaa jedhanillee karaa kanaa aadaa gotuufanii. Jarattuu wagguu sanii biyyaa gaafa baqattochuu gattee deemteedhan. Maal? Warri wayyaanidha. Gaafa sanii hojjechuu jalqabdee jijjiiramni dhufee jennaan man gattee kutteedha. Achi booda hin argamne. Gabaasaanii si komandoo kana ala kulli haali ammatti bakka hangaamee jira warri dalloomanna madda budeemes riira jira geenne riira galagaluun hin danda'ama seenaa jira jedhanii warri jibrii deeme immoo warri gurraa dhaamolee deeme immoo ammaayyuu qoodee hin geessine achi jira achirraa isinii dabarsu. Amma warra jaarraa qofa galee. Sheekka diirtu jira. Sheekka diirtu deemeeni. Warra jaarraa qofatu galee. Hawaasni si komandoodha. Kan USA jiraatan qofaa ulfaadhaa galatooma. Wanni irra deddeebinee dhaamsa kana isinii dabarsinuuftu jira. Asiin dura waan dhufu dhaamsuma Feesbuukaa fi waan adda addaatiin uummatuma keenya deebisnu. Isa keessan kana waan jabeessineef qabna. Tole. Tokkoffaa waa'ee maashinaatiin wal qabatee waan kana maashinaan nu bitaa jennaan maashinallee uf qabnaanu. Abshiraan hojjettanii dhageenyee bakka saniin nu ga'aatii nyaachisaa nutti argisiisa. Dubbiin nyaachisaadha. Itti aansina kan maashinaa. Kan maashinaa itti aansina. Itti aansuu qofaa miti. Bakka barbaaddan wajji deemna. Akkan. Hawaasa Oromoo guutuu kadhanna. Kanaachiin nugaa waan jettaniif itti xiyyeeffannee irra deebinee laayivii yoo xiqqaate bakka neetwoorkiin jiru hundatti dabarsaa deemne. Takka akkanan goone. Takkanne akkanan goone. Sadarkaa kanaan illee hin dabarsine. Lammaffaa. Waan haajaa qabna. Haajaa qabna isin biraa nu biraa haajaa qabdu dhimma maashinaatiif isin barbaanne. Inni deebinee wanta haasofnu akka isin baasuuf. Inni sadaffaan hawaasa keessan qarshii 10 20 100 irraa fuutan sanii. Waggoon asii dabarsinu kana inni illee daawwatee laalee itti haa gammaduuf isinii dabarsaa jirra. Haajaan koo bakka ga'eera. Akkana. Uummata koo biranaa ga'eera. Akkana. Kanaafuu warri laayivii laaltanii warri ilaalin ammoo irra deebitanii ilaaluun dandeessanii dhaamsi kenna kanuma. Galatoomaa ulfaadhaa. Ayyee. Inni itti aanu. Amma immoo. Isa Wallaggaati. Wallaggaati. Wallaggaa irra caalaa rakkoo Wallagga jiru rakkoo namtolcheeti. Amaanaan dhufee nu bira taa'aa jira. Amaanaan kan Wallaggaa qofaa miti kan Hartummaa Fursee qarshiin 171 amma yawwanaa eegareerra jira. Kan Wallaggaa kana rakkoo namtolchee kana kallattii itti tolfanneeti ergachuudha deemaa jirra. Qophiirra jirra. Yeroon beellin baallaman kennuu jettee ijoolleen kuweettis amaanaan biraa qabdi.
akkuma kana warri Finland namoonni adda addaa amanaa nu biraa qabdanii amanaa keessan kana bakkaan ga'uudhaaf immoo kan wallaggaa rabbumti siidhaaf birmatu isiniin jenne inni jalqaba yoo rabbi namaa birmate bar roobninis namarraa namaaf roobaa balaanin namarraa caamaa namaaf tasgabbaarree rabbinu balaas rabbinu irraa caamsu rooba rabbinu nuuf kennu isiniin jenna kan wallaggaa inshaallah xumurree kaan isinitti himna biizinaa aywa torban kana booda inshaallah kara xumurannutti xumurannee waan haarayaan isinitti dhufna. Salaamu alaikum warahmatullahi. Gaadha haasofneerra sikomandoon afran qallootiif nu kennan achirra dhaabbannee haasofnee jirra. Achirra dhaabbannee haasofneerra waan ta'eef qaqqabee barbaachisu ulfaataa galatoomaa wal gargaaruun aadaa keessanii ammallee itti fufama. Akkan hawaasni keenya bakka nu hin jirrettis wanni isin beekuu qabna nu daawwattoota keenya hawaasni keenya yoo isin hin jiraanne isin jiraata yoo nu jiraanne isin jiraata yoo nu hin jiraanne isin jiraata rabbi nu abdateen kennine bara itti milkoomna jenne malee nu malees jiraate adda jiraachuun barree warri uummata keenyaaf hadhaa badhaa jiraa jettanii nutti asifachiin nu barbaachisu nu malees hin jiraata rabbi jiraachisu nuun ala jiraata hadha ga'e nurratti jiraachuun jalqabne kan ofitti himnu ulfaadhaa salaamu alaikum warahmatullahi